السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفون هردفتو تافي كبجمتو تكي أكمل نجا جرتو ججباتو إسني جيتشا أنا نجا والله الحمد لله إسن اللي بكم جرتني تنجا في رحمن ربي إسن الراجراتو إسني جيتشا وبريان كيا يوكا أكو برتا بجيتشودا وننا قبل سنين دوفي ركو مكين جيتشودا ركو كين جيتشودا ركو كين نور بيا نما كيس جرو جيتشودا keessaayyuu qimamochi mana madaamii jechuudha. Inna keessattuu warroota haaraa jechuudha. Keessattuu jechuudha gorsi kiyya kan ilaallatu sirritti yoo kana jedhu warroonni immoo biyya arbaa kana keessa turtan bubbultan waanuma hunda haala hundaa barattanii jirtan ofitti fudhattanii jirtanii jechuudha. Keessaayyuu sirritti warri na dhageeffachuu qabdan warra haaraa rif biyyarraa dhuftan isini jedha obboleeyyan kiyya asumaanuu ka obboleettiin kiyya takka hadara nabira hin darbini naajette jechuudha. Egaa ka obboleettii kiyya maaloo nabira hin darbin naajette anis garaa jabaadhee bira hin darbu jedhee gorsa keen barbaada naajette. Egaa koomentii isii hojjumaan hin dubbisnaa obsaan na dhageeffadhaan isin jedha obboleeyyan kiyya isin fayyada warroonni biraallee jechuudha. Obboleettiin keenya kun ka maal jetti obboleettii tiyya ani hojii koo ganamarraa eegalee sa'a 4 yookiin sa'a 10 jechuudha. Sa'aatii 10 jechuudha galgala akka biyya keenyaatti akka sa'aatii 4 jechuudha kan keessaa fixaa garuu achi booda hin hojjedhu yeroo hedduu naan loltii sa'a hunda ni teessaa naan jetti ani eegan dhufee baatii 3 mee maal naa dhaamtaa na bira hin darbin na gorsii naa jettee obboleettiin tiyya. Obboleettii tiyya ka wanni asii gorsoo jiraate jechuudha. Ati jechuudha yeroo baay'ee jechuudha isaanis hin beekan osuma beekanuu jechuudha osuma beekan hin jiraame keessattuu jechuudha osuma beekan ijoollee reef biyyarraa dhufan ati reef haaraa waan taateef amala addaa si barsiisan jechuudha. Innis maali akka ati sitti hin baranne yeroo baay'ee akka ati sitti hin baran waa hundaa si hojjechiisuuf sa'aatii dheeraa si hojjechiisuuf si barsiisuu yaala jechuudha isaan. Ati immoo jechuudha atiin obboleettiin keenya kun jechuudha hin hojjettu naan jette yeroo hundaa ni teessa naan jette ani garuu ganamarraa kaasee haga halkan sa'aatii 4titti ni hojjedhaa jette. Argatanii jirtanii obboleeyyin kee dhageettan guyyaa guutuu hojjetaa oolte halkanis haga sa'aatii 4 hojjetti jechuudha. Inni kun hunduma keenya jechuudha. Hunduma keenya garuu jechuudha wanni isin beekuu qabdan ijoolleen keenya tokko jechuudha yeroo tokko darbees halkan keessa haga sa'aatii tokkos nu hojjanna. Sa'aatii tokko jechuun akka isaaniitti akka keenyaatti akka Itoophiyaa sa'aatii 7 jechuudha. Miti haga halkan keessa sa'aatii 7 gaafa yookaan keessummaan isaaniitti dhufee gaafa akkas baqa hin jiraame haga sa'aatii sanis warri turan ni jiran jechuudha. Ijoolleen haaraa warri waan kanarraa hin beekne jechuudha. Garuu jechuudha guyyama hundaa miti jechuudha guyyama hunda. Guyyaa hunda akka sa'aatii sanis tursiisa. Ni guyyaa sanoyyuu yeroo baay'ee jechuudha yoo ati ofirraa mormitu ta'e halkan keessa haga sa'aatii 7 yoo ka turtu ta'e sababa ka keessummaan isaanii dhufaniif saba adda addaatiif hin jiraame isaan ka waliin dhufan halkan akka biyya keenya guyyaa miti baay'inaan gaafa san ganama xiqqoo isii rafuu qabda jechuudha. Bakka kanatti sirreeffachuu qabda. Gaafa halkan sa'aatii dheeraa hojjette ganama xiqqoo sa'aatii jisiffachuu qabda sa'aatii hirriba akkasitti itti himachuu qabda jechuudha. Si galee moo halkan sa'aatii 7 haga sa'aatii 7 hojjette ganama sakkuma yeroo kaane sa'aatii 12 yookaan sa'aatii 7 yookaan sa'aatii 6 ka'u miti jechuudha. Isa kan of hin barsiisin ati of barsiiste taanaan isaan haaluma saniin itti fufan jechuudha. Haaluma saniin itti fufsiisan. Kanaaf bakka kanatti ati miidhama kee kan sirreeffachuu qabda siin jedha. Na obboleettiin keenya kun akka jettetti na gorsinaan jette obboleettii kiyya ati eega dhufteeyyuu reefu baatii 3 maaliifi haga halkan keessaa sa'aatii 4 eega hojjettee jechuudha. Isaan yeroo kamiyyuu ijoolleen keenya jechuudha inni isin beekuu qabdan. Kana duras viidiyoo hojjedheetiin ture. Kana duras viidiyoo hojjedheetiin ture jechuudha. Maaliif isaan inshaallah osoo mana kana deebistee ijaarte hojjetteen hin jiru hin hojjannee malee. Kana sirriitti beekaa hojjetteen hin jiru hin hojjannee malee. Kuni amala isaaniiti jedhaati bira darba. Maaliif osoo akkanatti hojjedhu hin hojjanne naan jetti. Maaliif akkan hojjetaa jiru ni agarti. Waan qulqulleesse manni akkan xuraa'ee hin agarti. Manni akka qulqulluu ta'e hin agarti. Akkan qulqulleessu hin beeyti. Maaliif akkana naa jetti.
jettanii yaada kana sammuu keessan keessa of hin naannessina. Dhugaan isin jedha of hin naannessinaa ni gisee dura dhufu akkasitti cinqamaa ture jechuudha. Waan isin hojjedhu naan jetti bira darbe waan isin hojjedhu naan jedhe hunda hojjetaa ture jechuudha. Garuu akkasis jedhamee akkasitti hojjedhe hin hojjenne narraa hin hafu jechuudha. Hojjettee jechi jedhu hin jiru jechuudha. Hin hojjenne malee. Kana sirriitti beekuu qabdan. Kun akka amala isaaniitti fudhachuu qabdan. Maaliif odaatama asitti dhaabattee meeshaan akkanatti sibira guutee siliqinsu ga'ee asiin balbala meeshaan asiin balbala ba'u malee jedhu mana guutee ala gabba'u malee jedhu meeshaan osoo itti dhaabattee akkasitti isa dhiitu odoo itti dhaabattee duwidis dhukkubee isa dhiitu bar achi si yaamanii odoo itti kana dhiitu odoo argan osoo hiiqaa kan argan kootu uffata tokko siin jedhan fa'a. Si galee hojiirra jirti hojii kanaayyuu fixxee hin dandeettu jedhee namni si yaadu hin jiru. Kun amala isaanii ta'uu beeytanii yaadu dhiisu bakkaati kalaaluu qabdu kaayyoo ta'e san qofa jechuudha. Gaafa rabbi keessaa na baase keessaa baa jetteetini yoo haga birrii naa kafalan birrii waan naa kafalaniif kana na godhan jettee sammuu kee keessatti yaaduu qabda malee maaliif oduu kana hojjedhu kun hojii miti maa akkana naa jetteettanii yeroo baay'ee hin dalanina jechuudha. Ijoolleen keen dalanuu qabda obsitanii inshaallah jechuudha. Waan hunda inshaallah jechuu yoo bira darbitan irra gaariidha jechuudha. Ka hojjechuu dandeettus ka hojjechuu hin dandeenye soo ta'e inshaallah jedhu malee osoo hojjedhu kana naallultii warri jettan jechuudha. Obboleeyyan kiyya amala isaaniiti isaan kalaalan biratti je'atti sii kafalan xiqqishuu san bichaadha. Isaan kalaalan biratti je'atti sii kafalan xiqqishuu san bichaadha. Ammati mana kana hunda qulqulleessaa oltee yoo isiin mana hin jirre jechuudha. Qaalittiin ta'ee isiin mana hin jirre mana kana hunda galabbattee qulqulleessitee soofaa kaastee deebistee maal gootee bakka mana kana fa gootee yoo ta'e jechuudha. Har'a maal hojjettee jedhamtee gaafatamtaa bara. Gaafee kana gaafatamtanii hin beeytanii? Wallaahi hin gaafatamee beeka. Manni akkanatti walal akka jedhe osoo argitu. Akka manni bareede osoo argitu. Sinii galee osoo agartu hadha maal hojjettee jettee si gaafattii bara. Kana beeytanii? Eega kana beeytanii hin aarinaa isin hin mufatinaa. Bakka odoo beekan malee hollaalaniitii miti yookaan hojjechuu dhabdeetii miti. Mana akkasitti ati bareechistee itti dadhabaa oolteetiin hin jette alaa yoo galteetiin hin jette maal hojjette? Wanni jijjiirame hin jiru bara akkuma duraaniiti siin jetti. Gaafa isin akkas siin jette ati immoo jijjiiruuf hin xaarin hin dadhabin akkuma hojjetaa dhufte sanii hojjedhu akkasuma barsiisi. Si galee akkasuma barsiisi. Atis obboleettiin tiyyatuun akkuma hojjetaa jirtu kana barsiisi. Isin siin lolteef sa'aatii itti dabaltee hin hojjetin. Akkasuma barsiisi haa loltu. Loluun amala isaaniiti. Si galee amma ati haga sa'aatii 4 halkan keessa haga sa'aatii 10 jechuudha akka isaaniititti. Ganamarraa kaatee osoo hojjettu ati hin teessa siin jetti miti. Halkan keessa haga sa'aatii 8 illee odoo hojjettee fi hin teessaa sirraa hin hambistu jechuudha. Akkasuma siin jetti. Si galee kanaaf immoo silaa haga sa'aatii 4 hojjedhe halkan keessa haga sa'aatii 10 hojjedhe qoy sa'aatii 2 hookaa itti dabalee haga sa'aatii 12 hojjedha hookaa akka Itoophiyaatti haga sa'aatii 6 hojjedha jettee ofin amansiisin akkuma barsiiste sani hojjedhu. Gaafa haga sa'aatii 6 halkan keessa hojjette yookaan haga sa'aatii 7 halkan keessa hojjette jechuudha. Gaafa biraammoo yoo ati gizeen hojii kee fixxee sa'aatii 4tti yookaan sa'aatii 10 sanitti rafte har'a gizeen rafte maa rafte siin jettee gaafa si kaastu jira jechuudha. Kanaaf ati akkuma barsiiste sanitti itti fufi lola isii ilaaltee bakka sa'aatii kee ufjalaan balleessin haa loltu. Siin jedha obboleettii kiyyaa yeroo baay'ee jechuudha isaan waan baratan irra deeman. Waan bara karatti ati barsiifte san irra deeman jechuudha. Wallahi karatti ati barsiifte san irra deeman malee gaafa ati waan san jijjiirte waan dura barsiifte san gaafa ati jijjiirte lola sitti banan jechuudha. Kanaaf waan barsiiftan san hojjedhaa malee waan biraa haaraa uumtan taanaan yeroo hunda akkasumatti akka deeman barbaadan. Kanaan isin jedha obboleeyyan kee yeroo baay'ee hin hojjenne naan jettanii hin canqimina hunduma isaaniiti. Muluma isaaniiti. Isin galee wanni hojjetame hin mul'atu isaanitti yeroo baay'ee. Kanaan isin jedha obboleeyyan kiyya akkasii obsa waanuma hunda ofisi miidhinaan isin jedha of eeggachaa lula isaaniitiif jettanii waan hin dandeenye gochuu. Isin galaami akkasina isin jedha obboleeyyan kiyya.